Akka mooltan barattoota egaa barnoota lammummaa kutaa torbaffaa har'a boqonnaa ja'a eegalleetii jirraan boqonnaan ja'a qooda fudhannaa hawaasaa jedha. Qoodi fudhannaa hawaasaa maali kan jedhu bal'inaan boqonnaa kana keessatti waliin ilaalla jechuudha. Haga xumuraattiin waliin turaa isiniin jenna. Warreen peejii keenya subscribe hin goone subscribe taasisuudhaan notificationii onii gochuudhaan torbeen guyyaa guyyaan wantoota isiniif gadhiifnu hordofaan kabajaan isin affeerra. Ja'a tuqaa tokko irratti maalummaa qooda fudhannaa hawaasaa kan jedhu ilaalla. Qooda fudhannaa maayin kan jennu yoo ta'e qooda fudhannaan hawaasaa hirmaannaa cimaa lammiileen dhimmoota siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa keessatti taasisaniin ibsama jechuudha. Qooda fudhannaa hawaasaa maal irratti ibsama? Hirmaannaa lammiileen dhimmoota siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa keessatti taasisan irratti ibsama jechuudha. Adeemsi akkasii kun immoo bulchiinsi mootummaa fi dhaabbileen adda addaa hawaasa waliin hojjechuun rakkoolee hawaasaa furuuf haala mijataa uumuudha jechuudha. Fakkeenyaaf boosaa gonofaa keessatti hirmaachaa jirtu kaffaltii yeroo adda addaatti karaa mana barumsaa keessanii kaffalaatii jirtu. Inni sun maal jechuudha? Hawaasa miidhamaa tokko bifa salphaa ta'een karaa nuti dhufnee itti deeggarrudha jechuudha. Qooda fudhannaa hawaasaa akka jennu wantoota akkasiiti jechuudha. Dhaabbileen tokko tokkos walitti dhufuudhaan deeggarsa isaan taasisan baankiilee ta'uu danda'a, dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa ta'uu danda'a. Walitti dhufanii qooda isaan ba'atanidha jechuudha. Qooda fudhannaa hawaasaa kan nuti jechuutii dandeenyu jechuudha. Kanaaf qooda fudhannaan hawaasaa yaa'insa odeeffannoo gamlamee kan barbaadu jechuudha. Yaa'insa odeeffannoo gamlamee kan jennu kan eenyuuf kan eenyuti? Kan mootummaa fi bulchiinsa mootummaa fi kan uummataati jechuudha. Qooda fudhannaan hawaasaa hirmaannaa qaamolee hawaasaa hunda kan gaafatu ta'ee fedhii fi faayidaa dhuunfaa caalaa faayidaa waloo hawaasa bal'aaf dursa kan kennudha jechuudha. An ofii ko caala hawaasni na bukkee yookiin haga ko hin geenye miidhamaa jira taanaan sana deeggaruudhaaf tattaaffii ani taasisudha jechuudha. So hirmaannaan qaamolee hawaasaa hunda akka gaafatu ta'ee fedhii dhuunfaa irra fedhii waloo maal gochuudha? Dursa kennuudha jechuudha. Qooda fudhannaan hawaasaa hirmaannaa cimaa lammiilee dhimmoota siyaas dinagdee hawaasaa keessatti bal'inaan taasisaniin ibsama jechuudha. Haaluma amma ibsine kanaan kaasutii dandeenya jechuudha. Egaa fedhii fi faayidaa dhuunfaa erga waloof kacaalsifnu jenne haala kanaan walitti dhufnee hawaasa naannaa keenya jiru wajjin waa'ee siyaasaa irratti, waa'ee diinagdee irratti, waa hunda irratti marii taasisuus ni dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti dhimma waloo irratti marii hawaasi waliin taasisaa jiru haala nageenyaa irratti ta'uu danda'a, haala siyaasaa, diinagdee ta'uu danda'a, haala jiruuf jireenya isaa irratti walitti dhufuudhaan hawaasi dhimma inni irratti mari'atu yookiin immoo deeggarsa inni qaamota deeggarsi barbaachisuuf taasisuutii danda'udha jennee fudhachuutii dandeenya jechuudha. Ja'a tuqaa lama irratti gaa barbaachisummaa qooda fudhannaa hawaasaa ka jedhudha bal'inaan ka ilaallu. Barbaachisummaan qooda fudhannaa hawaasaa bakka akkamiitti ka jedhu waliin ka ilaallu yoo ta'e qooda fudhannaan hawaasaa maaliif barbaachisaa? Qooda fudhannaan hawaasaa maaliif barbaachisaa? Qooda fudhannaan hawaasaa jiruu fi jireenya hawaasaa fooyyessuun misooma, diinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa biyya tokkoo mirkaneessuuf barbaachisaadha jechuudha. Wantoota kun fooyya'uun misooma, diinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa biyya tokkoo baay'ee murteessaadha jechuudha. Yoo hawaasi qooda akka keessatti fudhatu ta'e yookaan fudhatu ta'edha biyyi kun misoomuu dandeessu, kan diinagdeedhaan kan guddachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf adeemsa rakkoo hawaasaa furuu keessatti lammiileen rakkoo adda baasuu, yaada furmaataa kennuu, qabeenya barbaachisu ramaduu fi murtoo kennuu keessatti hirmaachuun irraa eegamaa jechuudha. Maal gochuun? Murtoo kennuun akkasumas yaada kennuun isa ijoodha jechuudha yookiin isa furmaataatti jedhamee yaadamudha jechuudha. Sababoota qooda fudhannaa hawaasaa barbaachisaa taasisan keessaa kanneen ijoo ta'an armaan gaditti ilaaluu dandeenya jechuudha. Akka hawaasi qooda fudhannaan isaa dabalu kan taasisan jennee ilaallu keessaa muraasni isaanii beekumsa xabboo hawaasa keessatti jirutti fayyadamu. Beekumsa xabboo hawaasa keessa jirutti maal gochuu? Dhimma ba'uu yookiin itti fayyadamu akka isa ijoo tokkotti kaasuu dandeenya jechuudha. Beekumsa xabboo jechuun maal jechuudha? Beekumsa xabboo jechuun beekumsaa fi muuxannoo, duudhaa fi amantaa hawaasaa irratti hundaa'ee kan uumamee fi uummatichi kan waliin qabudha jechuudha. Beekumsa, muuxannoo, duudhaa, waa amantaa, hawaasummaa irratti hundaa'ee kan uumamee fi uummatichi kan waliin qabaatudha yookiin kan qooda keessatti hawaasichi ba'achuutii danda'udha jechuudha. Dhimmoota hawaasa dhimmoota adda addaa irratti hirmaachisuu fi yaada akka kennan taasisuun beekumsaa fi muuxannoo hawaasaa keessatti jiru fayyadamuuf gargaara jechuudha. Dhimmoota hawaasa keessa fakkeenyaaf jaarsummaa fudhachuutii dandeenya. Jaarsummaan namooti gurguddaa hawaasa keessa jiran walitti dhufuudhaan rakkoo furuuf kan yaalan jechuudha. Hawaasa sana keessatti aadaa bartee beekamaadha jechuudha. Wantoota akkasii dhimmoota hirmaachisoodha yookiin yaada bakki itti yaada itti kennamudha jennee kaasuutii dandeenya jechuudha.
Kun immoo uummatni dhimma isaa irratti akka qaama murteessaa ta'etti akka of ilaalu taasisa jechuudha. Uummati maal taasisa? Yaadi isaa akka fudhatama qabu murteessaa akka ta'e hubataa jechuudha. Dabalataanis furmaanni beekumsaa fi muuxannoo hawaasaa irratti hundaa'ee kennamu qabatamaa fi bu'a qabeessa ta'a jechuudha. Furmaanni maaliin kennamu? Beekumsaa fi muuxannoo hawaasaa irratti hundaa'ee kennamu bu'a qabeessa ta'a jechuudha. Akkasumas qabatamaa ta'uutii danda'a jechuudha. Beekumsa xibboo jennu kana keessatti. Kana malees hojiin karoorfame fudhatama argachuudhaan akka milkaa'us ni gargaara jechuudha. Hojiin karoorfame akka sirnaan fiixa ba'u ni haala mijeessaa akka milkaa'uuf illee karaa banna jechuudha. Kanaafuu ogummaa fi beekumsa hawaasaa keessa jiru fayyadamuun barbaachisummaa qooda fudhannaa hawaasa keessaa isa tokkodha jechuudha. Egaa hawaasi ogummaa isa keessa jiru ogummaa fi beekumsa hawaasa sana keessa jiru yookaan sirnaan itti fayyadamu ta'e qooda fudhannaan hawaasaa maal ta'aa deema? Isa tokkodha yookiin qooda fudhannaa hawaasaa ni qaba uummati sun jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf beekumsa xibboo daagaa hidhuun fakkeenyaaf beekumsa xibboo yookiin hawaasa keessa jirudha. Tulluudha yoo ta'e yookiin bakka lolaan baay'atu yoo ta'e lafa dalga qotuudhaan daagaa hidhuun ni jira. Ijaarsa manni yoo ka ijaaramu ta'e daboo wal waamuudhaan yookiin immoo walitti dhufuudhaan mana nama sanaa ijaaranii xumuruu. Hojii meeshaalee aadaa kalaquu yookiin tolchuu yoo ta'e gareedhaan walitti dhufuudhaan haala salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti fixuu. Hojii sibiila qopheessuu ta'uu danda'a. Wayyaa dhahuu fi kanneen adda biroos tarreessuu dandeenya jechuudha. Isaan kun maalidha jechuudha? Beekumsa xibboo jennee hidhuutii dandeenya jechuudha. Daagaa hidhuu, ijaarsa manaa, hojii meeshaalee aadaa, hojii sibiilaa, wayyaa dhahuu fi kanneen maalidha jennee kaasuu dandeenya? Beekumsa xibboodha jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Inni adda biraan wal amantaa dagaagsuudha. Fuula kanarratti kan argannu qooda fudhannaa hawaasaa keessa wal amantaa dagaagsuun qooda fudhannaan hawaasaa caasaalee mootummaa fi uummataa gidduutti wal hubannaa uuma jechuudha. Maal? Qooda fudhannaan hawaasi yoo waan hunda keessatti qooda akka fudhatu yoo ta'e wal amantaan akkasumas immoo wal hubannaan hawaasa mootummaa gidduu ni jiraata jechuudha. Dabalataan bulchiinsi mootummaa fi jaarmiyaaleen hawaasaa maal akka hojjechaa jiranii fi hojjechuuf karoorfatan qooda fudhattootaaf odeeffannoo kennaa jechuudha. Maal? Bulchiinsi mootummaa fi jaarmiyaaleen hawaasaa kan walitti dhufan yoo ta'e akkasumas hojii kan karoorfatan yoo ta'e hojii karoorfatanii jiran qooda fudhattootaaf odeeffannootii kennuu danda'a jechuudha yoo kan wal qunnamanii deeman ta'e jechuudha. Hariiroon kun wal amantaa hawaasaa bulchiinsa mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa gidduu jiru dagaagsaa deema yookiin immoo hariiroo isaanii cimsaatii deema jechuudha. Wal amantaa cimsuu keessatti iftoominnii fi dhugummaan gahee ol aanaa qaba jechuudha. Wal amantaa cimsuu keessattis immoo iftoomin yookiin immoo dhugummaan gahee olaanaa ni qabaata jechuudha. Kanaafuu mootummaa fi dhaabbileen hawaasaa hojii hojjetan irratti odeeffannoo sirrii ta'e hawaasaaf kennuun wal amantaa gidduu isaanii cimsuun baay'ee murteessaadha jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Egaa ammaatti qooda fudhannaa hawaasaa lallaarra sadaffaa irratti lammiilee hangeessuudha. Qooda fudhannaa hawaasaa keessa lammiilee hangeessuun qooda fudhannaan hawaasaa lammiileen dhimmoota hawaasaa keessatti itti gaafatamummaa akka fudhatanii fi furmaata akka barbaadan jajjabeessa jechuudha. Maaltu qooda fudhannaan hawaasaa yookiin immoo lammiilee hangeessuun lammiileen dhimmoota hawaasaa keessatti itti gaafatamummaa akka fudhatan isaan gargaara jechuudha. Gareewwan hawaasaa hirmaannaa irratti dhiibamanii turanis akka carraa argatan taasisa jechuudha. Lammiilee hangeessuun gara kamitti fida jechuudha? Warree garee hawaasa miidhamaa turan yookiin dhiibamaa turan gara akka carraa argatan haala mijeessuutti isaan fida jechuudha. Kun immoo hawaasa sana gara galma walootti fiduun hangeessuu danda'a yookiin immoo isaan jajjabeessuutii ni danda'a jechuudha. Inni adda biraan qooda fudhannaa hawaasaan rakkoo furuudha. Rakkoon furuunis isa biraadha jennee kaasuutii dandeenya jechuudha. Lammiilee karaa qooda fudhannaa hawaasaatiin dandeettii rakkoo furuu fi murtoo kennuu gabbifachaa deemu jechuudha. Lammiileen haala kanaan rakkoo furuu keessatti hirmaannaa taasisaa deemu. Kunis tajaajila qulqullina qabu bu'a qabeessaa fi hunda hammataa kennuuf murteessaadha yookiin immoo isa mijataadha jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu karaa qooda fudhannaa hawaasaatiin lammiileen dandeettii rakkoolee uumamaan kallattii adda addaatiin madaaluun furmaata sirrii ta'e kennuu goonfatu jechuudha yookiin immoo rakkoo karaa salphaa ta'een waliif furuu jechuudha. Kallattii walii kaa'uudhaan haala kanaan jijjiirama fiduutii ni danda'u jechuudha. Egaa hanga ammatti qabannee kan isiniif dhiyaanne 6.2 irratti
qooda fudhannaan hawaasaa maali akka jedhu bal'inaan gaba qonnaa kanarratti kutaa kana keessatti ilaalleerra. Yeroo itti aanutti faayidaawwan tajaajila tola ooltummaa jedhu qabannee isiniif dhiyaanna. Hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatoomaa. Yeroo itti aanutti peejii keenya subscribe gochuudhaan akka nu hordoftan akkasumas hiriyoota keessaniif qoodan abdii guutuu qabna. Nagaan tura.